Hello, 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 hello. Akkam jirtan, Jawwee sirriitti taa'u jira? Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya wa alaykum salaam jenne harkafuun. Bagana gaan duftan ha. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bagana gaan duftan hundi keessan. May invite share godha arra dubbii ajaa'ibaati garaan nu gubatee wayii. Sigale kuwada wajjiin dalachuu manna daloota oolu irra wayyina jedhu waada maaruun gaafa gadaan isaa jiru. Gaafa namaan nabiyyiin jinsan kana jaarsisu yaaba. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aybo ol deebi'ee jireef gubbaan kaa'ee kana ta'a malee gaggaran galle. Akkamitti ol garagalee jira haa? Gaggaragalee akkanatti hoo? Akkanatti irra wayyaa. Dhugaa keessanii hoo? Awoo jawwee dhiifama gaggara si galchine. Jaaloo dhiifama. Gaggara si galchine hoo? Arra nu jirti narra laalina. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ol deebisa haa? Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gaan duftan. Share invite godha. Amma sirrooyti. Galatooma. Akkana wal eeguun tun gaariidha. Galatooma Oromoo qaqqaali. Jawween gaggara galchinuus ol deebinuus ilma keenya hayyuu keenya amma rakkoon qabu. Sun isin iyyaachisiin amma rakkoo an amma deemtu haa isin iyyaachiftu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gaan duftan Bagana gaan duftan hundi keessanu. Harka fuune jenne harka fuune. Ol deebise. Ni tiisitanii kan mucaa kana hoo? Suuraa jawwillee ka gadi hin deebine tiisitanii kan waynuma jaalatti Oromoo gurbaa kana yaa'u. Hawoo maal Oromoo godhattee? Maal Oromoo godhatee gurbaa kana akka buraa namni jaalata? Mee naayima. Namichi mara taan amma biyyaan bulchojuu kunis Oromoo inninis Oromoo. Maal itti godhateeti suuraa isallee gaggaran galchini suuraa isaa jedhanii bar Oromoon akka lolti maasha Allah. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Harka fuune mee isin walii daddabarsa yoo dhimmi amma ajjeechaan tun isin rakkisaa jiraatte namni ajjeechaan Oromootti dhagahamtu share godhaa sagalee tahaa fi saba keessaniif sagalee tahaa. Share invite sagalee tahaa. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gaan duftan hundinu hundi keessan bagana gaan duftan. Haala yeroo amma deemu kanarratti wanna jenna isin walii daddabarsa hangasu. Walii daddabarsa xiqqootti neetitti fufna. Namni dhiinni gartee mucaasanii akkasitti haadha abbaa dura faca'e isa dhimmamsiisu share godha. Namni sun itti dhagahamu share godha sigale. Sagalee walii ta'uun tanuma sigale. Zizo wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aboo TikTok cufamuuf deemaa bar dhageessanii mooduu gammachuu alhamdulillah. TikTok jechuun beeki TikTok jechuun diina generationaati beekadha. Yaa buleeyyan kiyya TikTok warri biyyaa yaadu, warri sabaa yaadu, warri dhalootaa yaadu
akkana TikTok firraa cufa sigale maaliif wallaalaa waa takkan beeyne hunda miliyeenara ta'ee ijoolleen amma mana barnootaa dhiiftee bakka TikTok irra baanee miliyeenara taanaa maal goonaa qaraanaa jechuu eegalte sigale TikTok jechuun beeki dubbii fooyyee generation balleessu jira beeki amma namni waan xiqqoo namni shari'aa balleessee maarroo kana harkami TikTok jechuun generation balleessaa jira baga nurraa cufan Amerikaan haa galatoomtu Itoophiyaa silaahu abiyyi generation balleessee TikTok kana maan cufnee jaaniiti Daani'el Kibrafaa wajjaa sawanii hay nama barumsaan aango harkate isa gartan jeen jaana anuu kunoo nasiibumaanii nas dhufe rabbi nasiiba isinaa tolchu jennaan namichi lafaa ka'ee amiin amiin እግዚአብሔር jeen sigale nama kutaa turbarraa utaalee yuunivarsiitii seenee beekadhu idduu tana 8 9 10 12 jirtu 11 sigale nama biyya hoogganaa akkasiitiin bultu malee biyya gartee namoonni yaadan bulchan irratti TikTok gartee generation kan akkam godhuu deema sigale TikTok generation kan akkam godhuu deema janii yaadanii sigale dhuguma beekhe an sobee isinitti himu dhugumaan akkas jeen jaan sigale anuun gartanii hayyoota meeqa dhabamsiisee kaan biyyaaree kaan hidhannaqee kaan gaafas jaawarii hidhaa jira jaan kaan hidhannaqee dhukkee godheeti nama barumsaan faayidaa fidee isa gartan jeen jaan sigale nu keessa jirtii qofallaa boy وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيه أمتي سيدنا الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والروت ديني الموسني ديني أرومو هاتي مسكينة تكسب يا أرومو تيجي سني بوتشو دمم سيفته شير قدا فيديو تنا نمو ند برانغا هذا جيجو أبي أحمد علي فا برانغا sigale oggi shir taate bira deeyti so sanifu amma gara sagantaan dhufee fittiin deema arra akkuma beekamu oduu gaddaa jira jechuudha oduu gaddaa sirni gartee dhandhaarrumaatu gartee okkotumaa jijjiirame malee sirri kan jijjiiramne sirni dheengadda dambidoollotti ajjeesee haadha reefa gubbaa teessise sirni gartee dheengadda jira dhiira gudeechise aangumarra jiraachuu isaa waan kana isinii mirkaneesse jechuudha hedduu nama dhagayama hedduu nama gaddisiisa Oromoon ol baatee gaddeebite I don't know rakkoo teenya tanaan naagaluu deebiita dhiiru maaluma taane sigale warroottan Osooniin sagantaa kiyyattiin seenne namni rabbi sodaatan dhiiga namaa faa irratti sagaleen ta'ina namni rabbi tokkicha sodaatan dhiiga miskiinaa haganna qabu jiru irratti khaadiree ganna ku jira abiyyi quban qabu maarreen quban qabu warri jettan please waan kana fakkeenya tokkoon isinii kenna gaafa lammaa magarsaa Oromiyaa irra jiru poolisiin Oromiyaa maaliif ummata madayte maaliif ummata wajji jiraatte maaliif raayyaan ittisaa hundi jaalatame mee Oromootiif duuba deebi'aa ilaala waa hunda godhu hoogganaadha gubbarra hanga liqoombar milishaa ganda keessaa nama jeesutti sirna gubbarraa gaddiriireen nama jeesaa jechuudha mee lammuma magarsaa laala Poolisiin Oromiyaa dheengadda gartee ummata keenyaa wajji dhaabbatte ummata keenyaaf dhaabbatte gaafa lolli cinaasanii ta'u ummanni rasaasa dhiyeessaa fi bishaan dhiyeessaa fi khadawwaame fuudhee haakimattiin fiigaa maaltu kas godhe hoogganarraa hoogganarraa hin dogoggorinaa waan takkan dogoggorinaa naa isiniin jedhe waan kana laal jalarraa aliifirraa hanga wassalaami beeynaa jechuu piipi abiyyi waan ta'e abiyyi nama afaanii baafatee sigale bar shanee tokko katti hiinee ummanni girgiriin ukaa akkamta shanee kamitti hiitan jee nama dha'ee bar walgahii keessatti saxiin gootanii afaaniin ustanii
kan posting goone kan hin dubbanne kan gabaasan galchine ichumatti saxin gootanii nama jee sigale ni beekan warri qoree jiddu waleeysaatii fi kun hogginan jecha kana juu guyyaa makka jee fi eessatti akka jee ni beekan jechuudha nama akkasiiti yeroo hunda liqoon bargandaatiin siinje kaadireen gandaa milishaan gandaa kana majjeesu hooggansa gubbarraatti kennameeni jechuudha kanaaf gartee political science nama siyaasaa gartee fixe ta'uun sin barbaachisu lammuma magarsaa kadheen gaddaa kana laale poolisiin oromiyaa tadheen gadda naman tuyin poolisiin oromiyaa tadheen gadda mana laaqana hunda jaalala keessa hoggiisin mana laaqanaa seentee isin laaqana nyaattiin kafalinaa deema nuu kafala jee namni hundi lafaa ka'ee poolisii oromiyaa irraa kafalu sigale poolisoota oromiyaas kanuma dheen gaddaasan arra hoggii sirni shimallisii fi abiyyi dhufu maaltu jijjiiramee jiyaati dubbiin hoogganamoo poolisoota dubbiin hoogganamoo milishoota dubbiin hoogganoota moo makkalaakiyaa asirraa laalleeti dhaabbannee abiyyi komachuu jirraa jechuudha namni goosisaa jiru namni gartee waan kana dhibbaa dhibbatti goosisaa jiru abiyyi jechuudha abiyyi ana maduraan isinii dubbadde mootummaan miila sadii lafa dhaabbatti ekonomii military political ekonomii fi politikaaliin abiyyi harkaa kutee jiraan isiniin jemma dura abiyyi waraana qofaa bineensa madaa'e abiyyi ganaa wanni inni jiraatuun millaacii qawwee isaa qofaan jiraataa jeetiin amma dura isinii dubbadde sigale kana dhugoomsaa deemu jira waan ina nama dura isinii hime hujiidhaan fidaa deemu jira kana booda inni gartee marii nu wajji marii haddu maarree marii haddu dhiisa bira kutee jira abiyyi dursii hime ajjeesuun injifatamuudha jee injifatamnaan ajjeesu seene ajjeesuun injifatamuudha kajee isaami ajjeesuun moohamuudha qorannee hiina maleen hiinu kajee isaami qoratee hidhaan jiru ajjeesaa jira moohamee jira jechuma sarraa gartee akka inni moohame akka inni gartee sirni kun xumura harkachuu deemu siif galaa jechuudha wanni gartee xiinxala biroo hayyuu biroo gartee girgirii kaahuu barbaachisu hin jiru dur maal godhuu ture arra maal godhu jira kanumarraa xiinxaluu dandeessaa jechuudha abboleeyyan saniifuu ummanni keenya if qopheessa ani sinumaaniin jaa duuti tana caalaa as deemu jira nuti waan kana ni beeynaa isinitti iyyuu jira du'a kana caaluu as deemu jira yoo amma if dhaqqabuu baatte yoo amma haatee iyyitee if dhaqqabuu baatte du'a tana caaltu as deemu jira jechuudha sigale saniifuu if eeggadda amma gara sagantaa kiyyaatii seena abiyyi gartee maaliif ilma oromoo jenna oromoo keessaa bahee jenna qabsoo oromootiin aangoo dhufe jenna oromoof dhimmama jenna oromoof saba biroo gowwoomsu jira jenneetiif gowwoomsu jira jechuudha nu gowwa malee isaa miti jechuudha inni waan beeku dalagu jira inni aangoo isaa jabeeffachuu jira jechuudha sigale malee inni waa'ee nuti anaa fi ati asirraa wanyee waccisiifnu kana qubaa hin qabu jechuudha kan nuti ilma oromooti goota oromooti eessa dhalate marra dhalate jennee nuti haasofnu kana irraa quban qabu jechuudha abiyyi jechuun nama oromoodhaaf dhiini tokkotti hin dhagahamu wanni takka oromoon duutee mee ibsa tokko kan inni kenne as kenne gadda tokko kan inni ibsate naa himi mee gadduma tokko akka mootummaa naannoo oromiyaatti illee akka federaalatti illee mee gadduma tokko kan communication ibsate naa himi gaafammoo namni kursiisaa tuqe baandaa Ijiptiiti baandaa Eeltiraati baandaa Soomaleeti gaafa kursiin isaa tuqamte qiyaamaa ta'a laalme nama kursiisaa malee du'a namaa kana irran kaayyatin asumarraa sii galaa bar hujuma isaa sii galchaa bar adeero xiinxala biroo sin barbaachisuu bar keessattuu hagayoon lammiin biroo duutellee warri soddaasaa du'ellee wanna gadda ibsatu mee takkaa guyyaa oromoo mataan murame ibsa baasemu
guyyaa arra gartee mucaan xiqqishaan haadhaa fi abbaa ijaallaalchisanii mataa adda facaasan ibsa baase gadda tokko takkaa ibsateen beeku Oromoon du'uun buqqa'uun gidirfamuun Oromoo dhabamteetu Oromoo laaffatte Oromoo caccabte sigale Oromoo gandummaa wal qoodde amantii wal qoodde caccabtee daaroyteetu aangoo abiyyiitiif barbaachisa jechuudha Oromoo humna dhabde hayyuun keessa afaan qabate keessa baqate tujjaarri hundinuu eega abbootii garaa sigale tujjaara silaa sabaaf yaadu khasaba gargaaru hunda eega biyyaa baasee saba caccabse Oromoo caccabteetu abiyyi fayyadaa caccabsu jira jechuudha sigale caccabsu jira jechuudha ni caccabtamoo ni cabsitaa sansiibee jechuudha ilma khiyya maarree kiyya miitirqishoo kiyya waan jaamu kana gubii gati wanni ilma khee jaamu jirtu adeeru abiyyi nama ibsa tokko siin baasinii siin je gadda khee si wajji ibsachuudhaaf aangoo saatiifachuuf aangoo saa gartee qarqaran ayyaanaan bagay isin ga'e jechaati bar mee asiyaa waan takkaa isinitti hin bahiniin isinif baasaa ayyaana durooyiniin eeguu deemaa jee hangam takka lallabu jiramu nama sodaachisuu bar akka namni mirga isaan gaafanne akka namni gartee mirga isaan falmanne akka gaafii takka ati gaafachuu hin dandeenye durooyiniin mataa dana facaase jette propaganduma oofu jirammee laale ayyaana cuuphaa ka addeemu kana durooyiniin eeyinaa jechaan jirani isaan ka isaa yaachisu namicha ka isa yaachisu dhimma kursiisaa malee Oromoon duute dhabamte beeloyte buqqaate gudeedamte dhimma isaatii miti ifiifutti bashannan booha Oromoo kana injoo itti godheen sigale wayinni nuuf gadda wayinni nuuf maarree taajaan sigale inni booha ati boochu kana rakkina ati rakkattu kana cinqii ati keessa jirtu kana isaaf gammachu isaaf raahaadha ammani eeyda xiqqoo booda yoo inni gabbee gammachuu isaa ibsate misooma jee maarree jee sigale wadalloota walii qabate kana wajji iyyaa raasaa keessa hin deemin akkanuma naa eege karoora inni kennee galmagaa jira jechuudha mooraalii saba tokko huggii cunqursuu deemtu onnee cabsuu deemtu sigale mooraalii isaa dhooytaa jechuudha dura mooraalii maal godhe hayyoota keenya adda hiree jechuudha walirra nu bobbaase anarraa eegalii badii tana keessaa qoodaan qaba walirra nu bobbaase eega nuti wal ajeefanne booda sigale kaan hidhee kaan aree kaan bakka karaan isaa bal'atee jechuudha sigale kana hunda ittiin siinu fuutaa kan mo'achuu dandeenyu kan injifachuu dandeenyu kan saba keenya haadha teenyarraa harmee teenyarraa imimmaan haquu dandeenyu sigale tokkummaa qofa marroo fi jaawar yoo arra dubbiin tun hin tokkoomsin taayyee fi lammaa yoo dubbiin tun hin tokkoomsin jara kana hunda yoo walitti fiddee dubbiin tun hin tokkoomsin dubbiin isaan tokkoomsitu hin jirtu jechuudha ijjimma jarumaan gahana laal afranuma kana kanin siidee kana manguddootaan dhiisi du'aa goonaafi dhiisi sigale du'aa goonaaf kana sigale joolleen qaroon amma walitti dhiibuu qabnu dhiibbaarra godhuu qabnu sigale joollee tanaa jechuudha kun addunyaa irratti dippiloomaasiin kun millaachi isaatiin kun beekumsaa fi dhageettii dandeettii isaatiin abiyyi fuunfannoon ga'u jechuudha dhiibbaarra goonee sigale ummata kan nama tokko ilkeen takka jirtu waaciniin sigale tabakka takka jirtu waaciniin adda addaan namni shirshaaroon hoogganaan fedhe akka isin hin bitan shirshaaroodhaan hoogganaan fedhe akka isin hin bitanni kabajaanin isin gaafadha jechuudha